Ashama harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuma gargaartu sanaa qaqqabu sinin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka har'a mana kiyya keessa immoo waan tokko isin ilaalchisuudhaaf dhufee ta'u jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faaroo taatan uggaaraatan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'an. Gamanumaan affeerraa kootii egaa ka warri turtiin afaan gootan guddaa isaa galatoomaa sinin jecha. Har'a waaqayyo haa galatoomu afaan kiyyallee banadhee jira hiikkadheetu jira isinin jechuun jaaladha. Egaa har'a diidan deemadheetan diinni maalinni garuu dhiifama baay'ee kolfuu sodaachatan jechuudha afaan kiyya sirriitti banuui akkuma suuraa isaa argaa jirtan kana daabboo tolfadheetan jira. Egaa ka mana kiyya keessan ture yeroo darbee maatii eenyuun laaluu dhaqaa yeroo darbee ijoolleen tanaan dura nafaana turtii gootanii maatii isaan isin barsiisen ture. Har'aa kan naqadeetan viidiyoo kan lobsaan dhaggeeffadha barumsa guddaa irraa argattan. Ani callisee viidiyoo hin waraabu qoosaa adda addaa irratti baay'ee hin xiyyeeffadhu waa'ee jireenya irratti kanan xiyyeeffadhu. Kanaafuu viidiyoon kun isin fayyada. Isinillee nama tokkoof taatan namni tokko immoo isiniif ta'a. Kanuma lafa kanatti waan biraa uumaan ilma namaatirraa kan barbaadamu nama namaaf barbaachisa, nama namaaf qorichaadha, nama namaaf teechisa. Waan biraa rabbumtuyyuu anaaf naata isin hin jenne nama akka keetii obboleessa kee obboleettii kee nama ijaan argite nayiif jaaladhu jedha malee wanta biraa hookan ana jaaladhu hin jenne. Kanaafuyyuu viidiyoo kan obsaan dhaggeeffadha. Isinis nama tokko waan gaarii dalagdanii guyyaa tokko waan gaarii isiniif dalagama jechuudha. Viidiyoo kiyya yeroo darbe irratti hojjedheen ture. Egaa ka maatii akka haadha abbaatti jaaladhu kabajuu yeroo ayyaana wajjin illee viidiyoo hojjedheen ture mana kiyya dhugaan isiniin jedha jechuudha. Mana odumaa maatii kiyyatti makatiin oduu maatiin kiyya dhagahin oduu maatiin koo hin beekin iddoo san dhaabbatanii maatiin koo doonaan laaliin ofii isaati jechuudha. Jaarsa isinitti argisiiseera haadha manaa isaallee isinitti argisiisee jira. Yeroo tokko lama wal isin barsiisee jira jechuudha. Warri nafaana turtii gootan kan akka warra baay'inaan hordoftoonni koo haarawaa tuyyuu baay'ata waan ta'eef irraa baratan jedheetan jechuudha. Viidiyoo kana qabadhee kanan dhufe mana naabitee axiriitti na axirsiisee nama keessa galchee bareechee nama keessa oggaa galchummuuyyuu mattaawaqaa irraa fuudhee koobbii godhee orijinaala ofii hambifatee koobbii abbaa sanii deebisee oggaa 4 guutuu akkasitti iddoo kiyyanaa kunuunsee naan eegee jechuudha. Gaafa galu na fuudhee deemet bakka sanitti dookumentii koo harkatti naa laate viidiyoo hojjedheen ture. Erga mana isaanii dhaqee tureetoo jira jechuudha. Amma hojii mana kiyya keessa olii gad egaa kaasinitti argisiisan ture mana gizeen sirreessuu qalamii viidiyoo irratti hojjedheen ture. Sirriitti ilaaltanii jirtanii irraa barattanii jirtanii itti gammaddanii jirtanii nallee kan eebbistan jirtanii keessa jiraadhullee warri naan jettan jirtanii kanarraa kan ka'e bilbilumaa wal dubbisna malee baay'ee irraa tureetan jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan daabboo tolfadhee tanan buna bitadhee sukkaara bitadhee maatii koo san dhaqee ilaalaa hidhee tananii qophaa'ee jira jechuudha. Yoo haalli naa mijate viidiyoo isaa wajjin hojjennaa walli naa mijachuu baate immoo guyyaa ayyaanaa tokko wajjin viidiyoo hojjenna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhufanii na laalanii dhufee san laalaa xiqqishuma guyyaa 4 guyyaa 5 guddoon hin bilbilli hoggaa nafi maal taate jedhanii na gaafatu. Dhugaan isiniin jedhaanii egaa ka yeroo baay'ee waa'ee maatii kanuma dubbachuun gaariin ta'u karaa haadhatiif karaa abbaatiin isaan ittiin boqadde jechuudha. Dhugaa dubbachuu wanta hoggaa jiraat dafee tan bira bilbila bakkuma kamittuu haaluma kamittuu ana bira nama dhaabbatudha jechuudha. Dhugaa dubbachuu bakka dabarsee waa'ee kiyyaaf dabarsee dura of kenna jechuudha. Waaqayyo nama qaba. Ati immoo namni kun akkatti siif amanamaa gaafa ta'u ati immoo namaaf amanamaa ta'uu qabda. Ani kanan maatii kanarraa baradhe kanaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii kanarraa kanan baradhe maatiin kun kan na dhaalchise kanaadha. Dhugaan isiniin jedha ani akkaawuntiin kiyyallee firoota kiyya bira yookaan obboleewwan kiyya biraa miti kan ture. Haa ta'u maqaa kiyyaa naa jiraatu malee irratti galcha suuraa kaasee naa erga kan mana kiyyaa barbaachisu yoo ta'e immoo yeroo kanaa waan akkanaa barbaachiseera baasii akkanaa qaba. Kanaafuyyuu baasii san erginaan jedha isa qubate erga akkaawuntii koo isa keessa darbanii maatiin koo muluu maal jedhanii naqanii sitti dhiisnee jira. Akki itti ishee kana guddistu situyyuu beekaa jedhanii gahan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani waan hundarraa bilisa ta'ee tanan isa biratti gudunfachaa ture jechuudha. Namoota baay'ee barumsa sadiidha. Kana hoggaan jedhu ofuma gataa abbaa barbaadanitti of kennaa jechuu ka'uutii miti. Dhaabbattanii dura namni kun tokkoffaa rabbii isaa sodaata.
namummaan ejjennoon isaa maali? Murtoon isaa maali? Ilaalchi inni ilma namaatiif qabu maali? Gorsa afaan isaa keessaa bahu maali? Gaafa dubbatu afaan isaa keessaa waa'ee namaaf qabu xiqqaadha moo guddaadha? Kana madaaltanii anamma kanan madaalee jechuudha. Maatii kana maaliif walitti dhufne yoo ta'an mana kiraadha. Isaan hin beeku, ani hin beeku, isaan nan beekanii mana kiraa akkuma nama kamiitu hiriyaati durbaa wajjiniin hanko akkaanii oddoo isaanii dhaqne oddoo isaanii gaafa dhaqnu mana reef ijaaramee jira, mana haarawaadha. Ittan galee jechuudha. Itti galeetan achuma keessatti osuma mana kiraa keessa ani taa'u isaan dura odoo walitti dhiyaatee eenyu walitti dhiyaan obbolee adaadaa haadha manaa isaa akka carraa ta'ee dhukkubsattee Finfinnee dhuftee achi ciiste. Ishiituyyuu manuma kiyyatti galee wajjumaan manuma kiyyaa anuma faana jiraate jechuudha. Dhugaan isin jedhe sanirraan maatiin kun bakka jaalalaa miti masoobii dhiisnee masoobiin keenya walitti deebi'ee wanti baasin jiru hunduu manni bakka roormaanii ittuman galeetan itti ciisa malee kiraan manaan jiru maaluun hin jiru gaafa ji'a jaaguutu jechuudha. Masoobiin tokko wanti nyaatamu wanti dhugamu wanti hunduu tokkodha. Irriba bichaa kutaa sangalee rafa jechuudha. Gaafa taa'anitti manatti sunis meeshaan kun haa ba'u. Maaliif ta'a meeshaan akkatti? Ati saaloonii gali naan jedhanii ani saaloonii isaa wajjin jechuudha. Akka ilmoo isaanii durbaa takkaatitti saaloonii isaanii galee meeshaa mana san keessaa baasne jechuudha. Akka maaliif bilisa akka ilmoo keenyatti bilisa taatetu jiraachuu qabda malee meeshaan bakka kana taa'ee ati immoo ganaa asitti kophaatti akka waa yaadduu wayii fakkaata sammuun keessan boqotu jedhiitu jechuudha. Egaa kamaatii san tilmaamee laalee kaan jedheetan gaafan biyya Arabaa deemu haga dhumaa isaanumatu nagaggeesse isaanumatu iyyuu wanta durfamuu qabu hundaan haa dursee haala naa mijeesse waaqayyoo gaditti jechuudha. Deemee gaafan deemus obboleewwan kootillee hin beekanii wal baraanii jiranii sirriitti duuti gizee jiru walitti dhufanii wanti biraa gizee jiraate waamichaa walitti dhufuu keessatti obboleettii yakara adaamaa jirtu kanaan jechuudha sirriitti walitti dhiyaatanii obboleewwan koo asalaa jiranis sirriitti wal baranii sababa kiyyaan jechuudha. Kanarratti irrumatti na dagatanii egaa kamaatii akkanaa kanaa jechuudha. Isinis mee kanarraa maal barattan kanan isiniin jechuu barbaade yeroo baay'ee biyya keenya keessatti namni of jaalataa guddata. Dargaggeessa haa ta'u dargaggeettii haa ta'u ishii jiddu galeessa haa ta'u isa jiddu galeessa haa ta'u namni baay'ee dursa. Of dursitee fi miti ati kan nama caaltu. Gaafa nama si cinaa jiru san akka keetitti gaafa laaltu keetillee jireenya wal siqaachaa deeman. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Nama tokko isin biratti nama gargaarsa barbaadu tokko yoo argitan nama sani iddoo kennaafi nama san dhaggeeffadhaa. Qarshii kee qofaa miti boorsaa keessaa fuutee kan nama gargaartu. Nama bira dhaabbachuudhaan yaadan nama bira dhaabbachuudhaan yoo hojii san irratti rakkate ta'e hojii isaa san bakka san deemtee achitti argamuudhaaf yaada nama garaa sanii gaafa hubattanu isin qarshii caalaa nama san gargaartan. Ulataan nama sanii ooltan guddaadha. Anama maatii kana dhugaan isiniin jedha akkuma faamilii tokkotti waa'ee isaanii hibbadha. Isuma dhugaan isiniin jedha jechuudha. Akkami haadhaaf abbaa keessanii akkamitti yaaddu waan isaan barbaachisu. Odoo yeroo ayyaanaa ta'e maatii kiyya kanatti hir'atin alaata jettanii wanni yaaddan hin jirtu maatii kana akkasitti yaadaa jira. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Maalti hanqatee laata ayyaana irratti maal guuttatan laata? Dawalee faan gaafadha jechuudha yeroo ayyaana durseetan maal qopheeffattanii maaltu hanqatee dhimmamtuudha jechuudha. Maaliif ani isas ta'ee isheellee ta'ee dhugaan isiniin jedha isa haadha kootii fi abbaa kootii adda baaseetu hin laatu. Maaliif bakka jaalalli isaan ittiin namoota amantummaan isaan anaaf raawwatan immoo addaadha. Dhugumaan isiniin jedha keessattuu ilma namaa kan mootuun amantummaa kee gaafa guuttattee jechuudha. Amantummaa kanarratti dhugaan isiniin jedha anuma kana na dhaalchisan bakka maatiin wanta gaarii tokko na dhaalchisan dhugaa dubbachuu fi akka inni keessattuu baasii waa'ee manaa kanaan baasu hunda isaatuyyuu herreega hojjetee tokkoffaa mana kompiitaraatu hojjeta. Na ajaa'ibu dogongora tokko dogongoriin gaafa dhufu waraqata kana guutumaan isaatti guutee gaafa natti kennu kanan dubbisanitu caala jechuudha. Sababbiin isaa anis nan beeka herreega hojjaa ta'e anis immoo gaafa mana kana baasii maalii akkan baasaa ture nan beeka waan ta'e agasmaratti iyyuu hin dhiphanne jechuudha. Garuu nan ajaa'ibsiifadhe kanarratti jaalalli iddoo inni naa qabu bakka biyya san taa'ee waanuma taa'ee jiru tokko gaafa waan akkanaa ta'uun anatu mijeessa bakka dursee of kennu ati tokkollee dhiphatin waan kanatti tokkollee dhiphatin ati dhiphachuun qabdu waan jiru hundaayyuu anatu bakkaan gaa anatu sirreessa
kan kanarraaf immoo rabbi jira anaa ol rabbi jira kan rabbi gadi immoo ani jira inuma waan tokko kana keessa bayyaada kana keessa amma sa'aatii kana bayyaada kana keessa naan jedha dhugaa dubbachuuf jechuudha kanarraa kan ka'e baay'een isaan jaaladha baay'een isaan kabaja iddoo guddaan isaanii qaba har'a buna qopheeffadhee daabboo qopheeffadhee tanan karaa isaanii deemaa jiran isin jechuu barbaada nan bulaa boruun galaa hawaalinaa mijate wajjin viidiyoo hojjennaa viidiyoo kanarraa waa barattan jedheen abdii qaba haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti bakka itti nagaa naa ta'aa bye bye